وان لا إساق أباتي في وان سميني أدام بافتي جرا جريتي قافة أيدي بيخين خيس هيرنجر جولي أمتا قرأتك قرألماتو جماع أفريقو تتيغ تائيك أما جولي سلا يرو برچوك أبدو يرو عادو بسوك أبدو يرو تأچوك أبدو إبن لال يرو مسلا تأچو سو تبان فتنده قاماتي ايغلتي يرو تبعاتو دراغو بيچو نما وجه سوشالايزنگ godhani hin baratani qalbi insani kharibirati namni amata khulati jima qamo eegale amadi damgenya marate look namni amata khulati jima qamo eegale ama soddom genyan ilke soddom ilawan firafite namni amata khulati jima qamo eegale ama soddomti dullo me khute look jiman ميدا إني كمان بلخي ماما بيان أستاذ ماما بيان نمني ما سورة ساتي سورة أحمد كتب فورك يسوي المدي خايه وقول عليه جمان ميدا إني كابو سيمبل هي مودن ديتشو جمان ليجستوت بفسر رافول سورة سر رافول جفة همين يخرج بتشان أجر رمله أمال مهالال الناس أو جر رمله جمان ميدان كابو ميدان كابور أنا مني أساوا جرون جروان أنت حلالي فرام كيسينو دمين حلالي حرام علمي سنتنكابو سنكيسينو غيرو ليفهم ميتك أستاذ أحمد السلام عليكم الرديبون وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دبرين دودبات داك هاجو يا دبر مال فاغمت ديبسو في انيو بربادني وندبدوهي لا دبات داركون كابو كان يتو چافين دبتا جرو irratti dubbate haashiri yookaan wanni inna geeffatu jedheen haashir waan jedhe haashirilleeni adeemsa sirreessi wanni itti jiramu haraamii fi halaal irraahi maybe warra gartee fatwaa godhu warra gartee ilmii waan sunii waa haraamessu fi halaaleessu isa biratti yoo kan if biratti beekute bakka sun irraa haa dubbatu malee miidhaa akka miidhaa hundinuu qaban ni beekama farshoon osoo akka miidhaa yaa farshoon miidhaa qaban tab guna Yeah, of good this. Farshoon tun akka miidhaa qabdu osuma beekaniiti aanga'ootaa fi abbootii amantaatii fi hundi isaaniitu gartee warri mootummaatis dhugaa jira. Osuma miidhaa si beekanii garuu jimaa immoo yoo irratti qaban ni hidhama. Yoo farshoo si dhugee gangalatu see agare hin hidhamu. Sun irratti haasa'uu jiranii sa'anuma irratti deebi'aa jechuumaa fi haashir dubbatee jechuun fadhee galatooma dhiifama. هاي أنا تمرين جرا فتين جرا جرا خيرنا تعالى في حرام أن علمي ستنكبو فتوى خنون دندو تاكجا أنا ونيم بيختكتين ونك عام خيتي غاري سي حلالي ونيم موك عام خيسي ميد حرامي نيم بيخ جمان حرامي خيسن سين جما بر أنيس نين كما أنا وجود دا ترباي تويا تكغار تين كما سيغلي ifeegaan atin qabaa jechuudha. An kanin dubbachaa jiru jimaan miidhaa hamaadha hawaasa keenyarraan gahaadhaa jira. Wanni miidhaan farshoo daran hawaasa keenya hawaasa karabaa kana keessattuu jimaadhaatu naabsa jimaadhaatu miidhaadhaa jira. Waan kana gura gabaate ulamaan teenya ulamaan hargeedhaa utaalteeti si mormiti. Jimaa magaalaa teenya balleessuu deema. nuti ijoolleen teenya jimaadhaan baratte jimaadhaan shamadannee jiraanna jimaa namni akkeessaa kun tokkollee hanga keenyaan qabu haga jimaa anuu hin qabu dhuunfaadhaan kan biraa zibe anuu hin qabu jimaa guddaadhaan qaba dhageessaa jimaan garuu yooni gurgurannee maallaqaa itti fayyadamne wel bareedaadha hamaadhaa miti garuu jimaa ijoollee gadhiifnee dhaloota hegeree dhabamsiifnee ijoolleen hundi maraattee dhumtee ijoolleen ama 20 ilkeen qabdu jaa tokkoon واتكلم نمنا ما سدمت أولي الأندم أولي دابت الدم بيجينا ما خيست دردر غرقود داخل ناجر نبرد دردر نجرو وبليسو ميلاقي درفته كاميرا كلسه جولة قمتولي نفته سيجلا هو قوش رادي بوني جيرمه ويجاوب وقوله نفس نفت الدهريف لوك وان كان أنسلا أمدرو دبدتين ulamaa'iin hundina kaatee caffeen jima haraamessa jedhanii torban tokko as gubbaadhaa dachii deetaa turan. Haga ulamaan teenya jimaa fuutee as baatee
nama jimaa keenya tuqe ham jedhetti lok wanni dubbannu an haraamii fi halaal keessa ammaas hin galu garuu daameejii guddaadhaatu hawaasa keenya hawaasa bahaa kanarra gahaadhaa jira jimaan namni okay namni faarshoo dhugaa jee ol gorsaa aboo faarshoon gaariidhaati dhugaa nam tokkon dhiisinaadhaa faarshoon tun teenyaa dhugaa jee takka warra silaa faarshoo dhuguu ilmoo ofirraa dhorkan hin dhuginaa dhuguun gaarii miti jee dhorkan sigala ilmoo fi namni hashiish dhuguun gaariidha bakka jirtanii hashiish dhugaa hashiish kun keenya qabeenya keenya warra jiru takka warra jamaa akka takka dhageessanii hin jaan haga daddabetti ilmaan fi irraa qabaniiti ifillee keessa galan jechuudha keenya garuu jimaa ol qabeeti ulamaa'iin jimaan kun qabeenya keenya ziqee keenya gooldii keenya je'ee hugguudhaatu ijoolleen hubannaan qabne tamma lafaa kaatu sa'idaa jimaan kun akka waan dawaatti fakkaata akka waan dawaadhaa akka waan qaamaa gaariidhaa miidhaa wanni qabu hundinuu ramadisicha kaagaa asumatti hin dhaabaa fayyaa ta'a. Jiraadhu wallahi. Dabareen akkeemiti kaliifoo dabareen miti. Namoota nama arrabsan kan akka caffee kana nuti likkiitti himnee bira gabbuun yookaan. Koo hin himta kaliifoo dabareen akkeemini dabaree kee irratti itti himta rakkoo hin qabu. Akkuma Muhammad Bayyaadda raggataa oleetis raggatta yoo si of si eeyyamatee rakkoo qabu. Nama tuqu lakkee waan. Laa likkiitti himnee irraa bu'uu danda'anidha. Yoo ati raggatoo eeyyamtatee si haa raggatoo dheedhi. Maano Ustaaz Ahmad waan takkaan dubbata carraan kiyyaa miti caffee woomana reefu gamasitti haasaa ture haasee galatoomu namni waan kana dibeeta na wajji godhuu barbaadu yoo jiraate anamma warra gartee haraamii ja'uu kanarraa jirana namni dibeeta na wajji godhuu danda'u yoo jiraate hagartee barnootaan kitaabaan lalaadhi isaa shirki jedhee isaa tawajjaasone nama barnootaa yoo ka jiraatu taate ol na galchi nama tokko. Adeemsa dhiifama adeemsa akka kiyyatti. Tokkoffaa Ustaaz Ahmad ganda keessan jimaa waan hin jirreef waa'ee jimaalleen dubbatina tokko lammaffaa wallahi jira jimaan no akka jaa'ibaatti jira yoo akkas ta'e Ustaaz Ahmad waa'ee jimaa maa dubbatan jedhanii akkas taanaani jira wallahi caatiin Ustaaz Muhammad Sabaa ganda keessan jira moo jiru jimaan yoo jira dubbatin jiru ani fi caffeen akka tokko ani niin qaballeedha mee atis ni amma adeemsa kam goonaa waa'ee halaalaa fi haraamaa giddiin qabaatinaati isinirran beeku asuma dhaaba waa'ee halaalaa fi haraamaa garuu waa'ee halaalaa fi haraamaa ulamaa'in teenya walgeettee fatwaa godhuuf qophii irra jirti san akkasuma dhiisaati amma yoo miidhaa qaba jettee sababa miidhaa si na dhageeffadha kataraka yoo waa'ee miidhaa jimaa haasa'uu barbaadde hundi keessanuu ragaa wajjiin yoo faayidaa jimaallee qabaat haasa'uu barbaaddan ragaa wajjiin akka nama barateetti akka nama as gubbatti waa dhagahaa nama xiqqoo wayyaa qabu tokkotti wal hubataa deemna ambinutti hin kolfini waan haasoftan kana jechuu ofirraa illee ka'a dirqama wangeela irraa reenne isin gaafa akka yeroo kaanitti yoo miidhaa qabaates tokko lama sadii afur yoo bu'aa qabaates tokko lama sadii afur jedhaati nu hubachiisa nu fudhachiisa jechuun hin barbaade lolaa fi girgirrii fi zahamaa immoo xiqqoo minimuu keessan miira keessaa bahati dabareen haasaa dhiifama na godha. Esh galatoma ulfaadha namni ittaanu eenyu dhugaa Sheekh Muhammad Sabaha eenyu dabareen ittaanu eenyudha ana addamba dar eenyu sittaanee dhufe dabarees la ana garuu Ustaaz Habibitti Esh Ustaaz Habib daqiiqaa 3 fayyadamatti fufa dabareen an keessa nam Ustaaz Habib bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ya jara keenya ani waa'ee kanarraa hin dubbadhu sababni isaa dhiira nu dura yoo dubbatte dubbiirraa toltuutu nu dura dubbatee beekumsaa warra dubbatu na harka na harkiin booddee na dhoysiidha jettee Oromooni wanni kuni nama dhiira ilmii qabduutu tabaratteetu tasila gartee hulaa hawaasaatirratti waardiyyaa taatee hawaasarraa waan gaarii fi waan hamaallee gartee itti himtu ta dirqamaan nurra jiraa beektu ta waan rabbiin haraameesse hunda duunee dhabamna malee sodaa namaatiif hin usnu jettuutu dubbate ta waan rabbiin halaal godhe hunda sodaa ilma namaatiif waan rabbiin halaaleesse haraamin jennu
tawaan rabbiin haraameesses halaali hin jennu dhimma dhuunfaa teenyaati manni haanuu jaaram makiinaan haanuu bitam masgiinni haanuu jaaram haanuu raqqaraan haanuu fadan haanuu ol kaasani sababa jechuudhaatiin haqa rabbii waan rabbiin haraameesse halaali jaanii dhoysanii halaali hin jenne warra santu nu dura dubbate osoonii fi haqa dubbachuudhaaf ulamaa'onni ilmii beekan hedduu ture harargee tana keessaas warri akka Sheekh Adam Tuulaa rabbiin kiyya rahmataa godhuu fi hedduu gartee akka isaaniitti jira Sheekh Maamad Zabuuris ni jira Jamaal kiyya ani haasawattiin jira nan arrabsin yoo ati na arrabsitee dhifama sii godheetiin jira tole nama arrabsu kamiyyuu bilookiin godhani no in godin ana dhifama godheef inni nama Gasti irra taa'ee barreessu jira. huma dhiifama godheefiitiin jira laal akkasitti obbolee Fakkeessaa keessaa ba'a dhuga fakkeessu jira fakkeessaa keessaa ba'a waan jedhan nama tokko. Sheekh Jamaal inta sirra ustaad dhifama laala akkasumatti ustaaz Jamaal Carraa namaan irra bashin jedha. Namaan irra bashin jedha carraa nama dabalee keessanii malee dubbattan nam tokko mi'uutu si godheera Ali laal akkasitti obbolee Fakkeessaa keessaa ba'a dhuga fakkeessu jira fakkeessaa keessaa ba'a waan jedhan nama tokko. Sheekh Jamaal inta sirra ustaad dhifama laala akkasumatti ustaaz Jamaal akkasitti obbolee Fakkeessaa keessaa ba'a dhuga fakkeessu jira fakkeessaa keessaa ba'a waan jedhan nama tokko. Sheekh Jamaal inta sirra ustaad dhifama laala akkasumatti ustaaz Jamaal carraa namaan irra bashin jedha. Namaan irra bashin jedha carraa nama dabalee keessanii malee dubbattan nam tokko mi'uutu si godheera Ali dubbatiin nam tokko kan dubbatu waan akkasiin dab callisa mi'uutu si godheera kan bananne nam tokko dabareen kan obboleessa keenya ustaaz Habiibi haa dubbatu waan barbaade mirga isaadha. waan sababni isaa yoo waan rabbiin jee dubbanne wanni wal xuinuuf hin jiru sun walitti himneetuma namni hundinuu ربي أكذا قرآن خبر ما خيستي يا أيها الذين آمنوا يا والرب تأمنتن يا والرب تأمنتن يا والرب تأمنتن بكيد دجا رب تأمنون مالي نما إسلامته أفان كيتي في حركة خيتر أن إسلام نكخيتي نجيبون تنافون وماتيمي شيخ آدم تولا قافة درجيس تهي قافة إلى سلاسيتيس تهي قافة منجستوتيس دين كان بجتة أفك أماني تمان ماني أنا أفان كيانين عن دراساتي أفان كياني قرر كياني رارق أفان سادرة والله سبب قافة شيخك أقلا شيخن جانسن أباغي يفان راتوك بقاتني هرجيس لك أن قافة شيخوتين كجرتو تورميات نخيسا قافة وريهم بقى أمة خينيا دكانت إبني جو ديتاي خاكا شياما وتريب شيادم تولا فار فودانيتي سيغالا فوداني مال قدن huccuu irraa yaasanii soogidda bishaan guutanii soogidda dibanii loon jala ka'an arrabni loonii akka qoreeti akkasitti irraa arraaba sababa diiniif jecha abbadan diin himuun dhiifnu jaanii duba eega akkas ta'e jimaa gandi isaaniitis ni qaba Sheekh Adam Tuulaa iddoo jimaadhaa ooruu jimaa qiyaasan qabne qaba sheekan hundi ni qaban هاي دبي إنسان كم منافق أنتاني فاسق أنتاني كافر أنتاني ظالم أنتاني والربين هرامي سببني لو يسنيف مالي علماء جتشا جتشون نمني أن دبتش جروخوني نمن بينف نمتكاتو دندا حتى نما دكتور زاكر ودواساتي في واندا ساسيناسا قبا جلتي متن سراتوك تناب جتشا مفتين نتك أبنو اللي guyyaa tokko as bahee sababni isaan haraamii waan rabbiin haraameesse wanni hin jiiniif yoo sodaa namaa taate wallahi boru isaaniitu itti gaafata isaanii itti gaafatama fuula rabbii duratti hawaasa humaan bayne kana isaantu akkatti itti gaafataman isaanii rabbi gaafata tanaaf jecha uummanni kun warra duniyaa dantaarraa hin qabaanne akhiraa qofa warra hordofatu miidhaa jimaa qaba qaba jimaa miidhaa qaba of course miidhaa qaba miidhaan isaatii fi miidhaan farshootillee tokko jechuun dandeenyu namni farshoo dhugee jaartii fi obboleettii adda wallaale dhibba takka namni jimaa qabee jaartii fi daqiiqaan jedhumatee daqiiqaa tokko sinii laadheef okay ayyee tanaaf jecha nuti dhugaafitti himuutu nurraa eegama
Himbeinun yaayyo himbeinu jaanii waan himbeinu maaliif harka huddurraa na fuutaa jee gurbaan yaabo warri dubbiyyoo dubbate dubbiirraa toluuf dhiisa asirra wal mormitanii wal arrabsuu wal qeequun jibba fiddi walirraa baqachuudha fiddi alagaatu nu jidduu jira islaamni akka wal fixanuun jaanii waan kanarraa gabaabbadhaa qalladhaa rabbi sodaadhaa ulamaa'ii gurguddoof akka dhiifnu antanumaan jaa salaamu alaikum yoo isin mufachiise dhiifnu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قالتهما الفادة الدي حرام ما فلال ما متني كنينا مرة ساجرو علماء حرام جدي يعني نساء كبجمو كبا عرب سمو هنكب توك لما تا وين جاتي هررجي كوفهيني لالتو لما صدفة علماء حرام جدي عرب سمون اندندام never إني حلال جديس مرجسات akkuma hinni halaala jedhe support godhame yaanni isaa sirriidha jedhame yeroo hedduu kabajamu inni haraama jedhumoo ati wallaalaadha beekumsa hin qabdu jimaa hin qabdu hinaaf jedhamuun sun sirrii miti ulamaa gadi irba'anii namni caatii haraama jedhu diqaalaadha amma jedhamutti hanga maal jedhamutti asaamaa jira social media kanarratti hanga namni sun dayyuusa jannatan seenu jedha rasuulli sallallahu alaihi wasallam hanga kanaa jedhamaa jira ulamaatiin akka kanaa jedhanii arrabsuu caala wanti nama qaanfachiisu hin jiru ulamaa jechuun dhaaltu hanbiyaa namiti naan arrabsuu dandeessu anaan garuu ulamaan arrabsuun sirrii miti tokkoffaanni kun sirrachuu qaba inni biraan waa'ee caatii gaafa ga'u arargee qofa inni ilaallatu waa'ee caatii irratti ulamaan arargee qofti fatwaa irratti laatuu hin danda'u waan ulamaan arargee qofti jedhe qofti fudhatamuu hin qabu waan ulamaan taa'ee irratti haasa'uu danda'a taanaan danda'u yoo irratti haasa'uu hin danda'u ta'e inni haraama jedhu ragaasaa gadi gadhiisu viidiyoo baase wanta halaala isa godhu wanta haraama isa godhu inni halaala jedhus wanta halaala isa godhu gannuu gadhiisu social media irratti akkasi nuti immoo warra sirra jirru kun faayid akka obboleessi keenya aydaramma jedhe faayidaa jumaa tarreessuu miidhaasaa tarreessuu kana walii wanni jechuu dandeenya kana wal barsiisuu dandeenya gabaabumatti jechuudha eddee halaalummaa eddee haraamummaa ani warra halaala jedhu keessaadha jedhe obboleessa keenya Ustaaz Jamaal jechuudha warra haraama jedhu keessaadha namni caatiin halaala jedhu na duukaa soo hin danda'a mirga isaadha abbaan barbaadan duukaa soo hin dandeessu anaan garuu waa'ee halaalummaa faraarummaatu na ilaallata miti ejjennoon koo garuu warra caatiin haraama jedhu duukaadha ani garuu wanti mana kanatti xumure wanti mana kanatti siniin sinaasofsiisaa jiran faay akka amma caffee naasa'ee juma'aan miidhaansaa kanadha kunoo kana ani garuu nan qama'a ilma kootiin immoo akka inni qamu hin eeyyamu jedhe inni kaan ani nan qama'a akka ilma kootiin qama hinan jedhe sababaa kana gabaabaa dubbii malee dhimma fatwaa keessa hin seeninaa dabareen kan eenyudha heydar yalla haashir nun dhiisu waan ta'eef isaa keenya wallaahi nun dhiisu waan ta'eef haashira dubbatu khaliifuna dubbatu yesh dabareen kan saadha miti isin dhiisuu hin taane dabarumatti yaa'u nama hunda duraan seenee namni taa'ee jiru hundina haydar ayye daqiiqaa afur laadhe wali nama nu waan ta'eef daqiiqaa qabachuun kiyyaanaaf okay qabadhu rabbi sodaadhu khaliifu suuta nun deebi bismillah laali wanni takka wanni isin beekuu qabdanii wanni takka tan isin beekuu qabdanii gaafa dubbattan miidhaa qaba moo miidhaan qabu odoo hin taane haaraami moo halaaliidha jendaan deemaa jiru miidhaa qabu carraa kiyya keessatti hin dubbatina carraa kiyya keessatti hin dubbatina adeemsi bannaan bare nuti amma ana dhiifama naa godhe fatwaa tan halaaliif haraam dhiisitiin waa'ee jimaarra dubbadha akkanumatti waa yaada mataa keetii gubbaa dhaabbadhuti miidhaa qabaa bu'aa qabaa isaarratti. Okay, carraa kiyya keessan dubbatina deeqaa kiyya afran haareen naa eegalchisi. Kun eegalchisi. Namni tokko hogguunii fi gooda tokkotti dhiibatee qaawwa dhabe qaawwa gartee xiqqashoollee I think warra argatutti deebuun isaanaaf. Okay, hogguu haaraami moo halaalii biraa humaa dhabdan gara miidhaa moo miidhaan qabu deebitan. Hara miidhaa qabaatti fi miidhaan qabutti illee miidhaan qabu. Miidhaa isaatirra faayidaa isaatiitu irra guddaan isiniin jaa. Miidhaa isaatirra faayidaa isaatiitu irra guddaadha. Maaliifii jaa? Okay. Faayidaan jimaan qabu tokkoffaa namni gurgurateeti irraa jiraachaa jira. Gurgurateeti ekspoorti biyya alaatti illee godhee irraa jiraachaa jira.
Lammaffaa mootummaan gibira taaksii akka biyya teenyaatti gibira taaksii mootummaan haayee karraa argatu jimaadha. Sadaffaa namni keenya ummanni keenya nyaatee garaan qabu ummanni keenya waan itti wanna ja'uun qabu qaameheeti humna ittiin godhatee waa ittiin dalagata kan lafa qotatu lafa ittiin qotata kan waan kan daldala qabu ittiin daldalata isin waan qamaatanii hin beeyneef waan faayidaa isaan hin beeyneef namni tokko dalagatee akka keessan akka nama akka isin amma haasofitanitti namni za'a 24 ji'umarra taa'aa miti namni torban takka waliin dhaabee dalagateeti guyyaa jimmataa yookaan guyyaa alhadaa guyyaa dhiibii gartee rahaa godhu jaartii faa bira gattaa'ee ani immoo torban takkaan ala deema torban takka ala deemee gaafaan jaartii bira gattaa'ee jaartii diyeef cina laalaa buuna isiin daabdu kana shaayichaa jimaa kiyyee qaa godhaa isinis qaa godhaa mirkaannee du'aa godhannaa jechuudha bikas haaraamii miti wanni kun yoo jimaan naafaan hin jiraanne achumaan hin rafa jaartii diyee wajjin illee rahaa bareeddaan harkadhu nashaataa'uun qabu so jimaan community teenya keessatti saqooyi isinummaa warri jimaan miidhaa qaba jooku maaliif qamaatan amma caffeeraammis akka qamoo an personaalii nama qaamaan beeku jimaan miidhaa qabaa jaa ni beeka ni qama akka ajaa'iba tolchee qama namni isarra qamoo hin jiru tolchee bareechee qama garuu akka kirit ajandaa kirit godhuudhaaf yookaan namni akka wal dura dhaabbatu godhuudhaaf as deebi'anii jimaan miidhaa qabaa jaan obboleeyyin caffeeraammis meeqaantam wajjin hin barcaa goona isa wajjin hin meeqaantam barcaa wajjin goona kanaa miti yaa ijoollee teenya yaa warra gartee ilmi beeytan yaa warra gartee xiqqashollee beekumsa qabdanurra obboleeyyan keenya kadha laadhaa booyfireendi akka biyya weestarnii kanatti biyya keessaa baafatanii jiran ni kadha ba wajji galaa jiran wanni namni nama barsiisuu qabu meeqaantamtu jira obboleeyyan keenya kadhiiraa odoon fuune odoon kana dhalaa wajjin galu jiran biyya keessa meeqaantamtu jira wanni nama barsiisuu qaban akkatti gabbahanii dalagachuu qaban meeqaantam wanni nama barsiisuu danda'an dhiistanii akkaataa koominitiin teenya itti wal loltu akka namni keenya miidhaa itti walirra beesu akka namni keenya irra walirra bobba'u maaliifi gootan amma yeroo lamarra sadiirra caffeeraamsillee amma dura illee arkee jire yeroo inni jimaan haarame jiru miidiyaa irratti sakandii takka dubbattee jirti sakandii takka narra hidhe sakandii takka narraa fuutee jirta waan ta'eef ammas amma dura waa'ee jimaa kanarraa dubbatanii jiran qooyi yoonii fi gama haaramummaatiin yookaan gala halaalummaan namni muslimaa yoo wal dhabe quraanaa fi hadiisa keessadha achi keessaa yoo dhaqe bakka biraa bakkatti jechoota ulamaayii bakka waan laaluu jira achi keessaa gudhabdan miidhaa qabamu miidhaan qabu irratti maaluma siqoo isin bar dhugaafiin iskuula deebuun isin barbaachisaa xiqqashollee beekumsi isiniif hafaa wanin isin hin jiru kanaaf yoo ilmiillee barattan xiqqashoo haala hawaasa keenyaa koominitiin teenya akkami jiraachuu jirtii xiqqashoo kana warra jimmaa kana dhaynee buna dhiisaa jechuun ni taati uummata keenya kabajamaa jimmaa kanaan walla gadheenee qocoo fi warqee dhiisaa jechuun ni taati arsii fi baala dhaynee qamadii fi garbuu dhiisaa jechuun ni taati maal isa isin xiqqashollee fataa gootanii maa yaanne rakkoon teessan maali rakkoon teessan maalidha baramman maali rakkoon teessan fixadhee. Deeqaan xumurame galatoomi ulfaadhu warroonni jima'aan faayidaa qaba jettani jima'aan faayidaa qaba jettanii afaan saaqqattu. Miidhaa qaba warri jettan juma'aan miidhaa qaba jettanii afaan keessan saaqqattu malee waan fatwaa keessan seentan. Galatooma. Ani eenyudha dabareen itti aansee hidha. Ittaanu Ustaaz Sheekh Jamaali please yeroo waa jettani waan hawaasni isin irraa fudhatu yoo bu'aa qabaate bu'aa akkasiitti miidhaa. Haydara salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Dabareen an keemiti habiibi please. Amol sente wara badda tan. Dubbatiin. Jamal dubbatiin jira miti amma seeni. Jamal dubban Ali Shaamad. Ali kan keemiti dabareen. Bismillahirrahmanirrahim. Koi takka dabareen kan eenyudha Haydar? Ka Jamal. Jamalitti Muhammadi ana isatti naatu anammo. Jamal Hashir nun dursa maal wanne mala. Esh tole. Deeqa khiyaaraatti naa deebisee bismillahirrahmanirrahim. Jalqabarratti caffee naa galatoomu wanni inni dubbatisanii an akka kiyya yaadni an qabu waan inni dubbatisanii yaada hedduu bilchaataa dubbatee jechuun naaficaa caffee deeggara osoo hin ta'in yaada an qabu keessaa hedduu dubbatee jira. Tokkoffaa anis Harargeedha caffeenis yaani namoonni gartee asirraa garii waan kana waliin dubbachuu jiru hanga ammaatti numaa warra Harargeeti. Wanniif miidhaa qaba yookaan faayidaa qaba jedhii banan. Na obsa. As biratti wanni amma obboleessi keenya Khaliifoon kaase
waan akka faayidaan jimaatu bu'aa jimaan qabuutu irra guddaadhaa jee yaadota isatti fakkaatu haasee jira. Laal jara keenya namni hashiisha gurguratu ni beeytan. Namni hashiisha gurguratu hashiisha waa xiqqoo kana fudhatee maallaqa riyaala yookaan doolaara kana maallaqa hedduu tokkotti gurgurata. Wanni kun maallaqa hedduu san baasaa maallaqa guddaa san argamsiisa. Maallaqa argachuun faayidaa guddaadha. Wanni kun maaliif haraam ta'uu danda'e tokko naa qabadda. Sababni maallaqa guddaa waan irraa argattuuf jecha faayidaa maallaqa caaltuu waan hin jirreef. Hashiishni kun quraana keessatti hadiisa keessatti haraami jaamee hin dhufne. Warri gaa namni haraamii miti jedhu hin jiru. Warri haraami jedhu sayyoo eeyisaa fide. Lammaffaa namni gartee hashiisha yookaan araqee tana jaa jennu tana gurguratu faayidaa jalaa argata. Faayidaa inni jalaa argatu san maali? Maallaqa argata. Fakkeenyaaf warri shiishaa gurgurus warri shiishaa dhugus maallaqa jalaa argata. Amma shiishaan kun shiishaa fi hashiishni wal adda beekaa. Shiishaan kun haraamaa jechuun quraana keessatti hin dhufne eeyisaa fidanii shiishaan kun haraama ja'an tokko naa qaba. Namni halaala ja'u akkan jirre as keessan hin beeku hundinuu haraama ja'a. Dubbii jimaa tanattiin isinii dhufa. Jimaan faayidaa qabaa jenne faayidaa isaa turra guddaadhaa jenne haaya bareeda. Mee faayidaan isaa haramiin irra guddaadhaa ummata keenya gurguratee ittiin jiraataa. Bar namuu waan ifii dalagatu tagartee gurguratee maallaqa irraa argatu takka faayidaa isaati jechuudhaaf yoo halalfatu taate namuu waan irraa galii argatu hunda halaali jee fudhachuu danda'uudha qaba. Tanaasiin naa goolaba. Dabalata jara keenya wanni akka jimaatti nama keenya ijoollee teenya qotee bulaa keenya hanga ga'utti akka harargeetti wanni akka jimaa kana boodannoo hambiseen jiru. Amma namni kanuma asirratti ol baheetuma xiqqoo biyya namaa kana keessa tattaa'ee kaameeraa wanni kanaan akka diddiimatee as beekamu kana gartaami akkuma reefu caffeen jeesanii biyya teenya baadiyyaa tana keessa yoo gaddeemtee ilaalte magaalaan fakkaattu garaabaa tanaan balleeysan namni naman fakkaatu obboleessoo rabbumaan nu sattaree jira malee yoo akka caarraa bubbeen jabduun dhufte bar walakkaa ol nama kana fuuteetuma qottinii bar maaltu kana hundaa godhu jira jimaa godhu jira jiran afitti himuu danda'uudha qabna. Jimaata akkana godhu jira. Wanni biraa takka hin jirtu namni keenya haraqee fi waan biyyi biraa haasoo tanarraa illee qulqullu wallahi namni keenya miskiina. Hindugu yoo teellee gartee jimuma kana nyaata jimaa gubbatti sijaaraa takka lama aarse khalaas wanni biraa takka illee hin jirtu. Kuni qaama isaa irratti fixee uffatumaa karaa deemaa matumaa keessaa sosoo malee namni uffatumaa karaa deema redduun akkuma jireenya ilkaan kunillee fayyaan qabu miidhaan qaamaatti wanni miidhaan jimaa jira keenyaan amma waliin isinii baasa deeqaa itti aanu irratti yoo xiqqaate miidhaa 47 ol ha doktorran beekamaa gurguddaadhaan qoratame miidhaa 47 ol isinii baasee gartee akka nuti hundi garuutti isinii dubbisuudhaan danda'a. Walii gallee kanaafuu jimaa yoo parsantii 100 keessaa deeqaan kiyyan dhumne rabbii deeqaa afuran ganatti naasaa'u. Parsantii 100 keessaa yoo parsantii 2 faayidaa qabaate 98 miidhaa qaba. Sheekkan keenyas laal jara nuti akka harargee takkatuma tanaan irraa xumura. Akka harargee waan takka qabna amala tokko booda kana nutti dhalachuu jira. Harargeen teenya dur qulqulluudha. Booda kana ammoo sheenis kanumti biyya teenyaa qofti nu waa murteessu. Kanumti biyya teenyaa qofti fiigaa nuun ja'u fiina. Ta'a nuun ja'u teenya nyaadhaa nuun ja'u nyaanna. Noo dhiisa waan akkanaa kana keessaa ba'a. Sheekkan biyya biraatillee sheekkan araba keessaa faranjii keessaatillee sheekkani aalimni hagandaa osoo hin ta'in ka biyyaati ka aalamaati malee hagartee ganda keessaa dhalatee sanii miti. Kanaaf sheemmuusaatu jimaa halaal jeef Saalih Alfawzaaniin kaaraam ji'arrafamuun qabuun isiniin jaa eega deeqaan kiyya xumurame ammoo gara boodarratti itti deebi'a. Namni ammallee sheekkan nu dura haasawanii jiran mitirqishoo maarriyyoo ta'anii jira waanuma sheekkan haasawan san kamtu irra hedduu jira irra hedduun garam jira waan jiru kitaabaa wal dura teenyaa haasofnu fafakkee isaa irra dibaa dhiisnee uummata keenya dhugaa himnu galatooma. Ustaaz Muhammad Sabaatti fuuf. Yoo khutbaa dheereessine bismillah jenneetuma jalqabna malee deeqaan teenya rakkistu wanni isinii himu jimaa kana an fakkeenya isaatis viidiyoo yeroo hedduu irraa hojjedheetiin ture namni heeyinaan jee hin jiru malee jimaan an haraamummaa fi halaalummaatti hin seenu jimaa khamri irratti ol qiyaasuunis daangaa darbu gara bunaa gadi buusuunis daangaa darbu qameheef akka warra farshaaneetti yachaa nama deemuus hin garre. Ammoo
buna dhugeef akka nama jimaa qamahee qanyisee ija banaa akkana jechaa nama deemuus hin garre. Si galeemi kanaafuu jimee walakkaatana jirti. Ammoo obboleessi keenya Jamaal warra haraami je'e san waraanuun hin taatu akkuma je'e warra halaali je'e san waraanuunis hin taatu hundi raa'yiidha. Tammoo culamaa'iin biyya teenyaa juusaan hukmii akkanaa keessatti warra biyya saniitti irra beeka. Anta halaalummaaf ta haraarummaa murteessu miidhaa wallaahi an yeroo qara'u shahwaa qannasuuf jimaa qamaa ture. خلاص آخر شيء سنتم هذا على نفسي أنا إرادة جماعي لا إيسو لا في إسا فيدا ما تريد أكا خنيناتي فإي قد نبوسامي نبوس جروهن ده جماعة كامات تانان جو خانا هو وابي خمار والله هذه منا نما جماعة كماو أكا چرا دوغنغرتي نما جماعة كماني وجي دوغنغران أمبولتي أكا جراتون بيو حاجة ستين الدبي خان miidhaa biraa qabu keessa ibaadaan jimaan godhamu filannoodhaanii miti. Wallahi dhugaas nin jaan ibaadaan jimaan godhamu filannoodhaanii miti. Inkolfina sirrii asaartan inkolfina. Sadaqaan jimaa qamahanii godhan wallahi filannoodhaanii miti. Ani mindaa hin qabdu jee murteessu malee تربيتي والله أمو خيسك يا خجرو تربي مرتيسو مالي نمني جماعة كمي بري خناتوس أني غا أفين بريسو إمبيخ نمي جماعة كمي دواي قد تسونيس نورمال نمني طبيعة إساتي نيغا طبيعة إسادا إبادة سنيتي سن وامني ميشا وهي إسا واميتي من دا قبان نانقل تحرام ما افتحلال ما ديسا لكنه جمالي استهي وري حلال جو علماء gamal ammaniitu asaannasuu dhiisa. Gamal ammanuu walaa kabajamu. Ammoo waa'ee miidhaa an akka parsonaaliitti yoo na haasawinaan jette tana ni qabdi hiriyoota kiyyaas gaafadheen jira. Ammoo ilmi kan kee akka qamahu feetamoo kanaan madaali. Ilmi kee akka qamahu feetamoo qamaate jabaa jimaa sirriitti nyaatu yoo ta'e feetamoo nama jabaa nama jimaa nyaanne qulqulluu si waaqiisaa sawwakatee akkasii laal kitaaba qabatee deemu yoo ta'e feetaa kanumaan madaali. Gandummaan osoo hin taane jimaan miidhaa qabaachuun nuyi osoo hin taane doktoroonni hedduun irraa haasawaniiranii hukmiitti hin seenu hukmii hin beekuus waan jimaa garuun hin qabaas waan subhaanallah hanga tokkoon hin qabata akkasuma godhadheen beeku laakinnahu wallaahi rabbiin irratti ragaadha waa'ee jimaa irratti rakkoo qabaachuu isaadha. Fundura rahmaanitti rahmaanis na gaafata ummata kanaas yoon irra sobne haqi isaanii qiyaamaa na haa gaafatu jimaa irratti rakkoo parsantii 100 keessaa 100 qaba garaagarummaan akkanitti ibsuun beeku an daqiiqaa kiyyaa irraa wanne jimaan miidhaan isaadhaa sirrii jira namni hedduun qamahu keessaa gosa baqalaa jedhamu namni qamahu walloo kamisee keessatti jimaa baatee namni qamahu an akkatti dalchuu jiranuun beeku ammoo maraatuutti gaafa fuudhan gandi guutuun maraataan amma ganda biyya keenya wallahi nama maraata da'i'aan hirmeemi aglabiin nama mana keessaa namni maraatiin hin jiru sammuun namaa dhumte dargaggoon duuba deebi'e ani kanaa achi haraamummaaf halaalummaa ulamaa hidhiis. Galatoomii Abul Faid Abul Faid hafuuraan seene moo fooniin seene? Abul Faid banadha. Ayyee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Carraan ka caffeeti bar. Caffeen deeqaan ana suune. Qoy. Sideebina qoy caffeen. Ayyee. Galatooma ulfaadha. Jazakallahu khairan. Jimaanii hukmii isaatti hin gallu jettanii irratti walii galtanii miti hukumiitti hin gallu jettanii egaa waan iftaniif sinuma beekaa warra gara yaada keessan gubbaa dhaabbadhaati jimaan faayidaa qaba moo miidhaa qaba yoo miidhaa qabaate ragaa yoo faayidaa qabaates ragaa evidensii jedha. Jimaanii faayidaan qabu miidhaa qaba. Miidhaan isaa yoo qaamte haqlii si jijjiira. Tokko. Dhuka qaama namaa keessaa hir'isa. Lama. Akkasumas immoo edana qaamaa bultee ganama kaatee dalagachuu hin dandeessu.
Tadi yeroo qisaasaa. Yeroo kan kee qisaasessita. Humna namaa akkaan gadi buusaa kanaafuyyuu miidhaa guddaadha kun jimaa irratti. Waa'ee hukumii jimaa ulamaanii lafa kaa'aniif lafa kaa'uu dhiisuu warra qaraaneef dhiifteetiyyi. Ofumaa keenyaafuyyuu ofirratti qara'uu jirra waan jimaa. Namallee nun barbaachisu garuu waan kanaan isin gaafadhu hukumii yoo rabbiin sile isin barsiise haqa rabbii himuun abaluun himnee jettanii borii. Rabbii atoo hin beeyta maaliif hin himne jedhee si gaafatamoo namni maa himeera ati maa himuu didde jedhee rabbi sin gaafataa kun gaafii mataa keessan keessa isinii taa'uu qabaa. Jimaanii akka